qabnu jarri wanni barbaadan guddaan tokko wanni isaan barbaadan Oromiyaa diigu. Maaliifin Oromiyaa diigu siin jaaseeta laale yoo maantana sisteemin amma jiru kun diigame biitti Amaaraa akkuma jirtutti hafti ilaal. Namni isaanitti wanta juun jiru. Tigraayin akkuma jirtutti hafti. Afaaris akkasuma biitti Sumaaleettis akkasuma. Eenyu cufarraa'u ka victimized ta'u. Oromiyaa biyya Oromoo bakka meeqatti addaan diiganii addaan facaasan jechuu. Laal instead of multi-nation federation, geographic federation finna jaanii kun yaada Birhaanuu Naggaati, Dr. Birhaanuu Naggaati. Laal yoo gaafa biraarratti haasofne hin beeku malee yoo daqiiqaa takkaa fi lama qabaanne akka laalcha kiyyatti isallee personal hin beeku Dr. Abiy seenaa Oromoo waa takka illee ni beekanatti hin fakkaatu. Seenaa Itoophiyaa illee hin beeku. Lafaa kaaseen juubar. Seenaa Oromoo odoo beeke inni bashaashattiin daladhee Jimma keessatti jaa Jimma hanqa 1883tti biyya bilisummaa qabaachuu turte bar biyya mootii isaanii qabaatanii biyya eeriyaa sanitti gaafa Afrikaa keessatti beekomte mootiin Jimma bar Ijiptii wajji connection qabaachuu ture obboleessa kiyya biyya qabeenya qabdu ta beekamte gartee takkasiisani yogguu Minilik yoo asin cabsaa yoo agabbariju Abbaa Jifaar loltuu 30 qabaachuu ture ammoo isaan keessaa nama 30 qofa qawwee haa qabu. Watannaa qabadhu qawwee haa qabu. Minilik yeroo san qawwee 30 qabaachuu ture. Abbaa Jifaar laaleeti ummata kiyya fichisiisuu malee wantaan godha jehee booda limited autonomy kenneefi laal limited autonomy sun akkamitti taati seeta Itoophiyaa keessatti namni akka Abbaa Jifaaritti gibira guddaa kafalu hin jiru bara obboleessa kiyya. Cufarraa huutu waan ammaas katabamee lafa jiru gibirri kun akkamitti kafalama takka Maariyaa Tereesaa Taalar Itoophiyaan maallaqa hin qabdu turte. Minilik 1906 or 1905 tti dura maallaqa isaa kan baase uummanni fudhatu ture. Maariyaa Tereesaa Taalar maallaqa Awustiriyaati the Austrian Empire achirraa maallaqa dhufu. Takka damoota gibira saniin kafalan tala maddiiti Zikiyaan kan Amaarri warqi ju'uun kanaan kafalan. Tasadeessaati ilkee arbaa sanirraa sangaan looniin sanbira dabranii obboleessa kiyya sana akkanaa dhageessuun barbaada. Laal loonii gaangee harree namallee gibira kafalanii bara obboleessa kiyya. Maal jechuu kiyya Minilik ilma namaa kalolarra qabame gabra godhaa kaan warri silaa isa jalatti gabbaru ummata fuudhaniiti kennanii gabrata 1900 Minilik odoo Prime Minister Abiy beeke odoo masaafa Richard Pankras Professor Richard Pankras katabe Economic History of Ethiopia kajuu odoo dubbise 1900 Minilik gabra 70 qabaachuu ture obboleessa kiyya. Addunyaa kanarratti ilmi namaa ka 70 gabra qabu ni jira jeheen amanu. Seenaa addunyaa hanqa taateefuun hin beeka cufaan beeka kan hin ta'in ka Roman Empire, ka Persian Empire, ka Chinese Empire gabrummaan Awurooppaa keessa turte waggaa 1,000 Eejiyaa keessa turte Afrikaa keessa turte Ameerikaa turte ilma namaa tokko ka 70 ilma namaa kaan gabra godhate hin jiru. Namticha 70 gabra godhatee fi Prime Minister Abiy masaraa isaa haaressee siidaa haaree yogguu dhaabe nama galgalaa ganama yogguu dura eegalurraa eegalee glorify nama kana godhu niin qaanfadha dhugatti akka ilma namatti dhugumatti
tun maal jechu oduu seenaa Oromoo beeke oduu seenaa Itoophiyaa beeke waan akkanaa kana ni godhanatti hin fakkaattu si gabaabsuuf haalli deemaa jiru kun haalli keessaa paartii ammaan tana dhaamna paartii tanaatu biyya bulcha yoo paartiin tun dhaabbatte laal torban sadii moo afur dura liideriin tokko ka biyya mootummaa Amaaraa as Ameerikaa keessa deemuu ture afaanii baafatee maal jeseeta seera paartii kana nuutu qopheessee je baayiloo paartii tanaa yoo qabaachuu baatte nin qabaasitti erguun danda'a obboleessa kiyya kitaaba maddabaris yoo harkachuu baatte si erguun danda'a laal yoo paartiin tun lafa qabattee hidda hidhatte dura kan balleessuu deeman akka laalcha kiyyetti dura Oromiyaa balleessuu deeman achi booda federeeshiniin balleessinu janiiti geographic federation jani biyya bakka shanitti addaan qoodanii yaada Birhaanuu Naggaa Oromiyaatu dhabama jechuu kiyya ummanni keenya kana beekanii abadan Oromiyaan dhabamuun qabdu at least dhaabni Oromoo kan jiru cuftinuuhu liidaroonni Oromoo waan xiqqoo fi guddirratti illee yoo wal didan dantaan takka tan isaan irratti wal ta'uu qaban Oromiyaan akka biyyatti jiraachuu qabdi tanatti yoo lafaa ka'anii dura dhaabbachuu baatan historic responsibility qaban really yoo Oromiyaan har'aan tana badde yoo baddees maal jeenaan deebitee ijaaramti maaliif hanqa ummanni keenya dammaqinsa qabu har'aan tana ummanni keenya qawwee harkaa qabaachuu baatullee dammaqinsa qaba ummanni dammaqinsa qabu barbaru sibiila jabaatee gabbahuu danda'a Oromiyaa yoo har'aan tana lafaa kaasanii diigan boru ganama Oromiyaa biraa ijaarama Oromiyaan ijaaramtu sun ta biraa ta'uu dandeessi